torban tokko barkana fi akkamitti cidha haqxaati. Ilaala. Torban tokko jechuun guyyaa baay'eedha obboleessa. Hagami guyyaa 10 yeroo hafuu 25. Torban tokko keessatti durba torba siin argu namaadha manaa ta'uu dandeessu. Ilaala. Cidha haquu dhiisiiti ati namoota itti dabalii waan. Qophiin jiru hundumtuu tafuuf. Torban tokko keessatti mucaa godhatanii mucaa cuuphaa cuubsifachuun hin danda'ama. Keejii galchuun salphaadha yeroo ammaa. Tol isaan haafisati. Waan hundumaa har'a galgala sin beeksisaa qophii hundumtuu tafuufuu cidhi bifa waadhaan hin geggeeffamu. Yaaddeen waa'ee isaa anaaf dhiisi. Waa'ee haadha manaa anaaf dhiisi. Anaaf dhiisi. Tole. Waan tokko tokkoof hojiiwwan loojistiikii tokko tokkoof na barbaachisu garuu birrii qarshii 50 dabaluun kennu. 50 nga. Tole. Tole. Hello. Shagge. Akkamad. Jirtaa? Maa baddee hin mul'atu? Nan heerume. Maaltu si sardee giifti? Maal si ariifachiisa? Hin heerumu ani oomiyyuu. Giifti waan hojiin qaba nagaatti. Nan heerume. Shagge. Mary. Akkamad. Jirtaa? Maali sagaleen kee boombii ta'e? Sitti toleera dhugaa rabbii? Ani kanan jedhu akkamii heeruma sanan dhiis ta'e? Dhugaamoo? Natti madhumee nama akkamii akka barbaaddu? Biyya laa? Maal fuutuus hin biyya laa kanaayi? Namni guute miti, dargaggeessi guute miti. Biyya keessa. Akkasii. Doomestikii miti ani. Agaatti giiftii hojiin qaba. Hello biiftuu. Bilbilli kun kan biiftu miti? Ati obboleessaa isheetti naaf kennime. Abbaa manaati. Tole yeroo gaarii. Buna danfisuun maal akka inni ta'een sitti agarsiisa. Dhugaamoo? Dhugaa. Akkanan qaaniisin yaadara. Ani obbolaa durbaa 5 hin qabaan. 5 isaanii buna danfisuu anatu barsiise. Dhugaa? Tokko isaanii teessise. Haati koo buna an danfisu malee nuttu. Dhugaan siin jedha buna an danfisu malee. Sadarkaa addunyaatti iyyuu guyyaa danfisa bunaa fi guyyaa dhugaatii bunaa waan jedhu irratti hojjechuu yaadaan ture kanaan dura. Meeshaan laallaga. Jabanaan qabdu jabanaa. Akka jabanaan jiru illee tuun bariin. Maali? Jabanaa qabdan seeman jalqaba. Kun achi jira. Kunoota asirra. Keessummoota koo akka nana jalaa mufachiisna. Homaa waan tokko yaaddee midhaan kanan jedhu mucaan kana fakkaattu. Mucaan akkas bareeddu dhaabbiin ishee kana fakkaattu akkamitti akka guyyaa irraatti hin heerumne inni jedhu gaaffii natti ta'a. Nama gaarii dhabe. Nama gaarii. Dhugaadha. An addunyaa kanarraati nama gaarii tokkumaan beekan. Nama tokko. Eenyudha? Mucaa eessuma koo tokkotu jira. Obboleessuma kooti hangafa kooti akkuma hangafaatti ni ilaala. Waaqumatu nama gaarii isuma uumee hin dhiisa booda. Nama gaarii tokko uumee lammatatti hin deebi'ee dhiise waaqumatu. Amalasa. Qabeenya yoo jettee hoo. Qabeenya baay'ee qaba. Dhaabbata gurguddaa 3 qaba. Dhaabbata 3. 3? Tokko biyya keessaa qaba. Tokko Dubaayii qaba. Tokko Iskaandineeviyaadhaa qaba. Dhaabbata 3. Isayyuu namni hojiinsaa idileen akkamitti hiyyeessa gargaaruu ta'a. Dhugaan siin jedha. Hojii ani hiyyeessumaan gargaara hojii biraan hojjedhu namni jedhu maal namni akkasii. Nama arjaala. Caljedhee nama lafa deemu yoo arge konkolaataa bitaa deemu. Narra akkadhe yoo nammelee hin bo'u. Kan an hojiin koo isaa sossobaa deemudha. Namni narra akkadhe maaloo jennaan durseeti bitatu. Salii koo mee buna naa buusi.
Obsa dhuftee? Maaltu ta'aa jira? Qaamni sadaffaan mana kana keessa maal godha? Sin gargaara jedheeti. Maal si gargaara? Ani sin gargaaru jedheera. Bakka rakkatteetti nu haami. Waan barbaaddeetti nu haami sin jenne. Jettee Qaamni sadaffaan mana kana keessatti maal godha? Sitti argamaan jiru hojii qabanneerra haasaa qabanneerra obboleessa koo yoo nu ta'e booddee Amma daangaa sarara diimaa darbaa jirtadha. Dhaggeeffadha. Ati callisi ilaalu. Anaafati karaan taanitti walitti dhufaa jira. Obsa dhiisii waan. Gaara sannatee wajjin walitti bu'aa jirta maala. Dhiisi. buna danfisaa yeroo obboleessa waan bira buna barbaaddaa buna sii buusu maalitti rudda? Hallayyaa buyata. Maalitti rudda? Hallayyaatti buyata. Sila ho'ate. Haadha warraa qabda. Maamaa kee achitti dhiistee asitti nama wajjin teessee miiran taane keessa teessanii akkatti walitti siqxanii haasa'u maaltu fide? Ati nama gaa'ela qabu, nama haadha manaa qabu. Waa'ee kanaa maaltu kaasuu fide obboleessa koo as keessa? Dhimma dhuunfaa haasaa jira asii jira dhimma hojiiti. Dhimmi haasaa jiru dhimma hojiiti booddee deebii. Akkasii. Buna naa buusta moo deemu? Inni siif haa buusu. Tole eegaa dhaggeeffatu. Kanaaf naa buusu. Haadha na boqochiisuuf jira waan ta'eef ni naaf Akkasii. Baay'eedhuma tokko walitti siqaa. Siin buusaa maalitti siin buusaa waan baay'ee qabna ammaa fi soogidda qabna summii hantuutaa qabna albee qabna boombii qabna maalitti siin buusu. Buyate. Hallayyaasa guddichatti buyate. Nila anaafatti waliin dhiyeessu. Bakka wal arginutti wal argina. Ani obsaa miti. Ani obsaa miti. Anamma gara laafina koo namatti garaan jabaadhuuf malee. Namitti kana lafa buusen ama mana mala sirreessaan jira. Dhugaan siin jira. Nama tal jedhe nama akkasii ilaalu hin turre. Tasgabbeessi dhiisi. Mama, nagaa keeti? Nagaa. Nagaadha. Nagaa maaltu jira? Nagaan hin jiru. Naguma dhufte? Kam jedheen akkasitti mun beeku? Maayini? Gaddoonni nama cabsuudha. Waan hin taanetu ta'aa jira. Maayini gamtaa koo waan ta'e jira? Situ ta'e malee gamtaan maal ta'a? Tole natti himi kaa dafiiti. Maal jedhesti kun hin himamu. Akka nafneef immoo himamuu qaba. Gamtaan ati jaalattu. Gamtaan ati amantu. Biiroo keenya keessatti namni hin jiru jedhee abbummaadhaan addunyaa biraa keessa jira. Amma naan dhufu dubartii biraa wajjin dhiisee dhufe. Gamtaa kootu moo? Gamtaa kee. Ana dhiisee nama biraa. Ana kan na ajaa'ibeessa. Dhiisee naman. Gamtaan kanan godhu. Akkasii. Isa hojjumaan deemnee osoo jin ilaallee wayyu. Eessa? Biiroo keenya. Amma achi jiru? Achi jiru. Sitti himame kunoo akkanatti isaan dhisee dhufe. Garuu bakka biraan deemuuf ture. Kanarra caala. Nama keetu sirratti waan addaa gochaa jira. Sirriitti adda baafatteetti. Maal taatee amma yoo naattuu wanna biraa osoo nuumamin osoo deemnee wayyaansi jechaa jira. Deemnee malaalla rakkoo naannuuf neeki. Kottu gamaa dhuftaa ammuma deemuu qabnaa. Namichi kun fuudhuu barbaada. Waan tokko waan inni barbaadu kan biraan jiru fuudhuu qofa barbaada. Haadha manaa akkamii barbaada? Haadha manaa tasgabbooftu. Haadha manaa tasgabbooftu ijoollee isaa haadha ta'uu dandeessu. Isa kunuunsi. Inni caal jedhee bara isaa guutuu si kunuunsaa jiraachuu qofa barbaada. Ati qofa eeyyamamtu ta'uu keenyatti agarsiisi. Ani wal baruudhaaf eeyyamamtuudha. Sana booda laallee waan itti aanutti deemna malee. Waan itti aanu jiru bitti. Waan itti aanu waan tokko hin jiru. Eeyyamamtuudha taanaan ana kana beekta. Gamtaa beektamti ana beekta. Garraamummaa koo garaa koo amala koo siif jedhee ani yeroon asirra darbullee dhimmaaf dhufee yeroon buna buustee yeroon si argullee imimmaantu na hudhanaan. Kanaaf as taa'ee sitti agarsiisa. Inni immoo tu dhufee as. Inni tu jiraate. Asii buna buusa asiin si baatee asiin hojii kan biraa hojjeta. Dhugaan siin jedha nama ajaa'ibaati namni kun. Kanaaf wal barteetta. Kana caalaa wal baruun hin barbaachisu. Saajjin akka wal barteetti yaadii maalumaaf gidduu kana yeroo qabdaa sii mijataa sanbata xiqqaa fi sanbata guddaa keessa. Sanbata guddaa naaf mijata. Sanbata guddaa sii mijataa egaa gaafa sumatti qophaa cidha keessanii gaafas. Dhugaan siin jedha cidha keessanii. Baay'ee qostaati. Qoosaan jiru dhugaan siin jedha bara. Waayiloota kee maatii wantoota barbaachisan hiriyoota kee. Qoosaa akkasii dhiisita. Maal jechuudha qoosaan? Maal jechaa jirta? Cidhi keessan sanbata guddaadha.
Wanti hundumtuu qophaa'ee dhumeera cidha keef qophaa'in si jechaa jira. Otoo waliin bariin wal fuudhuun jira. Qosta bu'aati. Kana hunda sitti haasee moo waggaa sadii wajjin jiraattanii waggaa sadii wajjin jiraachuu anatu shamarran ta'e utuun akka kee kan shamara ta'e guyyaa sadii guyyaa afur miti sa'aatii tokko keessatti tolee jedhee mucaa qaban mucaa dheeraan sa'aatii tokko keessatti dhugaan siin jedha carraa kana immoo nama meeqan na gaafate wanni agarsiisa maali jedhanii hin ta'u jedhe nama hin beeku nama haadha manaa ta'uu dandeessu nama hin beeku nama akkasiisi iddoo isaa bakka bu'ee ni mana dhugaan siin jedhama. Carraa kanatti fayyadamii wantoonni cidhaa barbaachisan hundumtuu qophaa'anii maalumaaf egaa maatii wajjin waan haasa'ee dafii xumure guyyaa lamaan kana gidduutti. Obsaan ma barbaachisaadha akkasitiin na uffachiistee na fiduun kee. Osoo beektee gogaayyuun uffata. Gamtaan koo kanan godhuun siin jedhii man. Na amanii. Gamtaan kanan godhu garuu inni ilaalla waan dhumaa. Qophee. Godhadhu. Dafi. Kabadhu. Dhufaa jira. Afaan keessaa googii moo akkas ilaali. Afaan keetti godhu. Meekaappii kun na jalaa bada. Meekaappiitu si jalaa bada. Innuu si jalaa baduuf deemaa jira. Ati meekaappiif hin qabnaayi. Akkama. Amma bareeda. Amma buna danfisuu hin danda'u itteeti moo nati keessummaa fidde. Lallisee dhuftee. Dhiifamaas namaaf buna geesseenii maal isiniif ta'u maal isinii buusoom. Buna ta'u buna maalitti ta'u sukkaara damma sukkaaratti ta'u tole sukkaara wancii sukkaara dhedheessaa buna buusii ijaarsan buna buusuu tole waan isin ajaa'ibu jechuudha. Nama kana amantanii homaa tokko akkatti hin dubbanne shira dhugaan isiniin jedha shira ta'u hojiinsa. Ani kanan jedhu maamaan kee gaafuma si argitu garuu maal siin jechuu dandeessi ati xiqquma ishee sammuun kee hojjetu garuu. Waan tokko sitti moo maamaa jettee itti na doorsisuu barbaaddaa? Waan an doorsisuu sitti fakkaata kana. Guyyaa tokko guyyaa lama waan isin ajaa'ibu guyyaa tokko mucaa durbaa tokko wajjin naadha. Isa booda akka waan an fuudhee haadha mana keessaa qabu. Afaan kee qaba. Dhaggeeffadhaa yesuuma dhaggeeffadhaa qalbeeffadhaa waan jechaa jiru garuu qalbeeffadhaa. Yesuuma keetti isaanis. Itti fufi. Ani nama hojiiti. Dhugaan isiniin jedhan nama hojii akkamitti qarshiin akka argamu akkamitti biizinesiin akka hojjetamu irratti nama xiyyeeffatu. Cal jedhee mucaa durbaa tokkoon qabamee mana hidhaa keessa of galchaa waan ta'u sitti fakkaata. An nama hojiiti. Maamaan qarshiidha moo maamaan biizinesiiti? Dhaggeeffatanii akkasidha dubbiin. Ani kanan jedhu maamaa keetiif ati qubeelaan goone. Asitti lafa hojiitti dhuftee nama lafa hojii jiru wajjiniin hariiroo addaa tokko uumuun barbaachisaadha. Ana wajjin rakkinni kee maal hodhoobsa? Dhiifama nama miira keessa galullee miti. Maaloo ati rakkinni kee naajjin? Nareebuuf jetta? Nareebuu? Sireebuun salphaadha. Dhugaan siin jedha jaarsa kana sodaadheeni malee mataa kee iddoo gurguddaa sadiitti gargar qoodeen mana mala sirreessaa gala. Surumaamu. Ofii kootiin naqee sayyuu akka nama mootummaa kanaaf oolmaa oleettiin of ilaala sayyuu. Nama akka keetii lafarraa balleessa. Ilaali illisim eenyu gamta maaloo siin kadhaa yeroo dhumaati fasii kadhaa bu'ii mataa guurraa bu'ii narra. Ilaal barbaachisaa taanaani as sibiila gatii hin qabnedha jedhee sibiila yoo miti kophee biyya keessatti oomishamedha jedhee fuudhee Burkiinaa Faasootti si erguu nan danda'a. Ekspoortii dhugaan siin jedha. Maamaa jettee ittiin adorsuu barbaaddu moo waan tokko sitti moo maamaa dhiisi. Isheet akkas taatu lalisee kana fuudhee si qaanessuu nan danda'a. Hin fuutaa? Ilallee karoora isaan qabu xiiqii keessa na galchinaan garuu fuudheen sitti agarsiisa. Dhaggeeffachaatuma ibsumoo laliseen fuuta. Isaaniin kabajeeni malee jechuudha. Waan meeqa waan haasa'u meeqan qaban. Lalisee fuuchuu barbaadde? Buna biizinesii buna danfisanii ekspoortii gochuu waan jedhu irratti riiserchii hojjechaa hin jiraam siiyyoon fedhee dhaabbata isaa akkamitti dhuftee dhugaa akkati yaaddee miti akkati yaaddee waanuma kanafaa waan uffadhee jiru fakkaatu uffadhee jiru. Mama beektanii
Ansi malee jiraachuu hin danda'u beektame. Dhugaan siin jira ansi malee waan tokko jiraachuu hin danda'u jireenya hin qabu. Kanammoo sii fedheen waan hin gochaa jiru. Tokkoon immoo siin ibsa maal akka inni ta'e. Maal fitteeti? Wanta gargaartu kun hundumti isaa. Naamanuu dhiisuu dandeessa. Kanadha. Maal akka inni siin jedhee si fidee dhufe beekaa. Maal akka inni jedhe. Sigaa gamta. Jibban inni irraa qabuuf dhugaadha kan Sigaa. Ani ilaa maali yaade beektaa jalqabummaa anaafati akkamittiin kan. Sigaan jedhe kana caalaa naan ibsin waan dhumaa dhageera. Obsa baay'ee galatoometi. Ati immoo lammaffaa ija koo hin argitu. Lammaffaa akkana biran geenye. Tolee? Dhugaadha jedhamu. Mammaan jedhamu. Mammaan jedhamu akkas. Maamila daanamu uffaticha irraa kaa'imu. Eenyummaa obsa argitee miti ree? Ani illee maamaa amansiisuun natti ulfaatu. Harka kudhan godheen sii deebisa. Dhugaan siin jedha harka kudhan godheen sii deebisa. Ani immoo gaafa sana gamtaa miti na argita. Na argita. Yeroo na gallakkisiisu jedhe. Kottu na dhaggeeffadhu. Wanta sitaa qabu na gallakkisi. Na dhaggeeffadhu maa. Waan achitti argaa oolte akka sanaa miti siin ibsa wanticha. Haasayyuu san argee dhufeetu na goomsaa hartan mammoo. Maal argite? Maaltu ta'e? Ija kootiin san si argeemu. Si dhageera wanta ati jettee hunduma saayyuu. Ila maamaa kun dhugaadha akkasumatti ila maal ture beektaa hojiin hojjedha. Waan tokko dhimma riseerchii wayii tokko irra hin jira. Waanuma nu fayyadudha. Borii keenyaaf waan nu fayyaduni addana taa'eetu hojjechaa jiruuti. Sayyuu immoo uffata kana uffattee jabanaa bira teessee buna danfisaa. Namni maal naan jedha namaaf naqaanis tanaan. Aha siin moo? Anuun dubbannisa. Machuudha. Ati mee maamaan jaarsa fakkaatte gaabii sana hundumaatu ullatte yerootti dubbadheeraan kan uffachuun sii malaasi. Isa yoommoo shakkeeraan dhugaan si shakkeen ture maaliifi suuta jedhee yeroo ilaalu harka qeensa keetti qeensa kana margee qeensa kana. Akkamitti jaarsi qeensatti akkasitti kana dibatee dhufaa. Isa yoommoo beekaan quba kana eessatti hin beeka. Eessatti hin beeka quba kana. Nan shakke. Isa booda kan maamaati. Kan maamaati jedhee uffattee immoo akkasiin. Maamaan koo jaarsa fakkaattee waan akkasii hin gootu jedheetan amanuu dhiise. Amma sosobisii irratti baramee waan meeqanatti naaseen. Eenyudha isheeti lalisee koo lalisee maal jechaa turte moo eenyudha isheen? Nan fuudhaanii lalisee koo maal jechaa turte? Ilaa isa taanaani wanti siyaarsi baay'ee salphaadha. Dhugaan siin jedha salphaadha. Laliseen namatu lalisee jedha malee lalisaa jedhee waamaan. Dhiiraan obboleessa koo qotisuu akka obboleessa koo qotisuutti ni ilaala. Hojii hojjetas keessa. Sayyuu immoo kam hawaasaa turteeti? Maamaan eenyudha? Maamaa isatti hin beekan dhimma isheeti maal jechaa turteeni? Eenyutu? Anaan. Ati? Anatu maamaan eenyudha? Anatu? Eeka. Hin jedhu akka. Si dhageera mudasa. Hin jenne ila anatu maamaa miti ofii kootu narkaa bada malee maamaan narkaa hin badduma. Dhugaan siin ofii koo irraanfachuu nan danda'a. Eenyudha gamtaan eenyudha? Ani eenyudha jechuu nan danda'a. Maamaa jennaan garuu du'ee boolla keessa taa'ee jecha maamaa jedhu dubbatamee jennaan nan yaadadha. Na amani laa. Firii wanta kanaatti immoo hin gammadda. Natti boonta. Dhugaan siin jedha. Gamtaa ko as jirtaay iddoo bunaa si dhabnaan as dhufee. Hamma guyyaa irraatti koonaan jettee beektaa amma dara. Gamtaan argina fi jiru. Maal rakkoo jira? Maal lagaa miti? Lalisaan sun? Lalisaan. Maal maamila qaba? Nagaadha miti? Nagaadha jedhiin. Maamila ijaa hin argina fi. Ijaa hin argina fi. Ishee kana kan isheetiin nan fuudha maal jechaa turte? Waan tokko sitti moo? Anaan isheedhaan nan madaantu tolee? Akkasumatti maama na dhaggeeffadhu inni ishee isaam lalisaadhaan. Dhugaan siin jedha akka obboleessa kootiitti ni ilaalan. Siyaasa sobomte callisi meenarraa akka gootanii gamta. Wal fuudhaati isinitti tolu wajjiniin jiraadha. Lammaffaanaan akkana biran geenye. Akkasumatti maama dhugu. Wayyoo. Tole lalisee obboleettii margee akkam amma bunni kun silaa buna nutti mi'eessitan isinii tokko birrii 50-60 nutti gurguruutti kaatanii dhuguu dhiifna ta'e maal akka goonu inuma wallaalle amma maal si gargaaru. Ministiraaktar waa sin barsiisuun dhufee. Maal mareen hin darbaare hojii hojjennee yeroo biraan mareen wanta riifachiisan akka kan ana mariisisuu si fide kun maalimmoo.
Gamtaatu yaada wayii nama mariisisee isaan isin mariisisa jedheen dhufe. Eenyutu? Gamtaa. Gamtaan maal si mariisisa lalise?